Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo bareedaa kan fayyaa keenya wajjin wal qabatu keessumattuu kan fayyaa dubartootaa wajjin wal qabatu qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoo koo guyyaa har'aa keessatti waa'ee balaqqama yeroo ulfaa baranna. Isa dura garuu namootni chaanaalii Daree Show haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun jalqabaan affeerraa kooti. Dubartoonni yommuu ulfaa'an yookiin yommuu garaatti baatan jijjiiramni hedduun qaama isaanii keessatti waan uumamuuf dhukkuboonni duraan hin jirre tokko tokko akka isaanitti dhufanii fi kanneen duraan jiran ammoo akka itti hammaatan taasisa. Dhukkuboota kanneen keessaa tokko ofuma isaatiin da'umsa booda kan dhaabbatu yoo ta'u, muraasni ammoo da'umsa boodas kan hin fooyyomnee fi itti fufinsaan lubbuu haadhaaf daa'imaarrallee balaa kan geessisu ta'uu mala. Balaqqama yeroo ulfaa Olguurraan yookiin balaqqamni yeroo ulfaa dubartoota garaatti baatan hedduu kan miidhuu fi haala balaqqamsiisuun hedduu garaagara kan ta'edha. Kana jechuun dubartoota tokko tokko ciminaan kan balaqqamsiisuu fi kanneen kaan immoo xiqqoo kan balaqqamsiisu ta'uu ni danda'a. Balaqqamni kunis akkaataa dhukkubbii isaatiin namoota muraasa biratti yaala kan barbaadu yoo ta'u, namoota kaan biratti garuu yaala utuu hin barbaadiin haaluma salphaa ta'een dhaabbachuu danda'a. Olguurraan yookiin balaqqamsiisaan kun kan mudatu yeroo hedduu gara jalqabaa yookiin erga ulfaa'anii torban 8 hanga 12 kan namatti cimu yoo ta'u, akkuma ulfi guddataa deemeen kan nama dhiisaa deemudha. Yeroo hedduu dhibee kanaaf manuma keessatti of gargaaruun kan danda'amuu fi mana yaalaa deemanii ciisanii yaalamuun kan hin barbaachifne yoo ta'e iyyuu yeroo tokko tokko garuu hatattamaan gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Ol deebisaan yookiin balaqqamni kun yoo hammaate mucaa irratti osoo hin taane haadha irratti dhibee fiduu danda'a. Haadha huqqisuu, hanqina nyaataa fiduu, kalee miidhuu, dhibee sammuu fiduu, bishaanii fi elektiroolaayitii qaama keessa jiru hir'isuu fi kanneen kana fakkaatan qaqqabsiisuu ni danda'a. Kanaafuu olguurraan kun guyyaatti al-6 isaa ol yoo ta'e yookiin ulfaatinni qaamaa erga ol deebisuun jalqabee kan yeroo fayyaa jiranii irraa 5% yoo hir'ate hatattamaan gara mana yaalaa deemuun dirqama. Olka'uu dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa. Dhiibbaan dhiigaa dhukkuba ulfa waliin wal qabatanii dhufan keessaa isa hangafaa fi yoo dafee yaalamuudhaa baate sodaachisaa ta'edha. Dhiibbaan dhiigaa sababa ulfaan dubartii tokkotti dhufe kan jedhamu yoo dubartiin sun ulfaa'u isheen dura dhiibbaa dhiigaa kan hin qabne ta'ee fi dhiibbaan dhiigaa kun erga ulfooftee torban 20 booda yoo ol ka'e jechuunis 140/90 miligraam meerkurii ol yoo ta'edha. Dhiibbaan dhiigaa karaalee hedduu daa'ima garaa keessaa fi haadha daa'ima garaatti baattuu irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Yaa'insa dhiigaa gara gadameessaatti ta'u dhiibbaan dhiigaa kun ni hir'isa. Haaluma kanaan daa'imni garaa keessaa guddinaan akka qucartuu fi kiiloon daa'imaa akka garmalee xiqqaatu taasisa. Pilaasentaan utuu da'umsi hin ga'in gadameessa irraa adda ba'uudhaan daa'imni balaa irraa akka bu'ullee ni taasisa. Yeroon da'umsaa osoo hin ga'in mucaan akka dhalatu taasisuun illee dhiibbaa inni geessisu keessaa isa tokkodha. Haadha irratti illee dhukkuba akka gaggabduu fakkaatu kan qaama guutuu urgufuun balaa irra buusuu fi of wallaalchisuun hanga lubbuu dabarsuutti deemuu, dhibee tiruu, dhibee kalee, sammuu keessatti dhiiguu dhiigaa fi kanneen biroollee ni fida. Hir'ina dhiigaa yeroo ulfaa. Yeroo ulfaa hir'inni dhiigaa dhukkuboota haadholii ulfa huban keessaa isa tokko. Dubartoota ulfa keessaa harka 100 keessaa harki 57 kan ta'an dhibee hir'ina dhiigaa qabu. Kunis wayita ulfaa fedhiin yookiin barbaachisummaan heeranii waan dabaluuf da'umsa booda dhiigni waan dhangala'uufidha. Akkasumas wayita ulfaa dhibeewwan hir'ina dhiigaaf nama saaxilan kanneen akka dhukkuba busaa fi raammoo hookoon waan salphaatti hubamaniif hir'ina dhiigaa qabaatu. Dabalataan hir'ina dhiigaa kanaaf kan nama saaxilan daddafanii wal irratti da'uu fi nyaata ga'aa yookiin nyaata madaalamaa soorachuu dhabuudha. Hir'inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan biroo kanneen akka dhibee onnee, infekshinii, da'umsii fi ciniinsuun yeroo malee dhufuu fi garmalee dhiiguu da'umsaan booda dubartoota ulfaa irraan ga'a. Mallattoolee hir'ina dhiigaa keessaa ta'an namatti salphachuu, joonjii yookaan lafaan martoo, fuura kutuu, dadhabsiisuu, qaama dhiitessuu fi kanneen kana fakkaatan isaan muraasa.
dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa. Dhukkubni sukkaaraa yeroo ulfaa illee dhukkuba dubartoota ulfa hubuu fi kan dhukkuba sukkaaraa isa kaan irraa adda ta'edha. Dhukkubni sukkaaraa kan ulfa waliin wal qabateedha kan jennu yoo dubartiin tokko kan duraan dhukkuba sukkaaraa hin qabne erga ulfooftee booda dhukkuba sukkaaraan qabamteedha. Dhukkubni sukkaaraa yeroo ulfaa kun akka dhukkuba sukkaaraa isa kaaniitti mallattoo baay'ee kan hin agarsiisnee fi yeroo hedduu qorannoodhaan qofa kan argamudha. Miidhaalee inni yeroo ulfaa fidu keessaa inni sodaatamaan daa'imni garaa keessa jiru ulfaatinni isaa garmalee akka guddatu, kana jechuun kiiloo 4 fi isaa ol akka ta'u taasisuudha. Kun ammoo da'umsa irratti dhiibbaa guddaa fida. Carraan karaa uumamaa dhalachuu daa'imaa gadi bu'aadha waan ta'eef yeroo baay'ee gara opereeshiniin deessisuutti geessa. Haati yeroo ulfaa dhukkuba sukkaaraa kana godhattes umurii gara boodaa keessa carraan dhukkuba sukkaaraa isa gosa lammaffaa yookiin type 2DM jedhamuun qabamuu ishee ol ka'aadha. Dhukkubbii dugdaa yeroo ulfaa. Wayita ulfaa harmooliin 170 ta'an dhukkubbii dugdaan ni hubamu. Yeroo ulfaa wantoota dhukkubbii dugdaaf sababa ta'an keessaa hangafootni hormooniin pirootestiroonii jedhamu dabaluun buusaa dugdaa laaffisuu fi miira dhukkubbii dugdaa geessisuu, wayita gadameessi guddachaa deemu gugguruun lafee dugdaa garmalee gara keessaatti jal'achuu fi boca dhaabbii jijjiiruun miira dhukkubbii dugdaa dhageessisuu fi dhiphina garmalee fa'i. Dhibee kanas sosochii xixiqqaa akka miillaan deemuu gochuun, kophee ol ka'aa godhachuu dhiisuun, bishaan waan qaama dhiqachuu fi dugda ofii susukkuumuu fa'iin ofirraa xiqqeessuu ni danda'ama. Yoo dhukkubbiin isaa kanarra cimee hamma ta'ee ammoo gara mana yaalaa deemuun gargaarsa barbaachisaa argachuun illee ni danda'ama. Rakkoolee armaan olii kana hambisuuf walumaa galatti maal gochuu qabna? Dhukkuboonni yookiin dhibeewwan yeroo da'umsaa namatti dhufan hedduun isaanii mana yaalaa gurguddaas ta'u buufata fayyaa keessatti illee salphaatti argamuu kan danda'anii fi salphaatti kan yaalamuun danda'amudha. Yoo osoo hin argamin yookaan hin yaalamin yeroo dheeraaf haadha ulfaarra turan garuu sadarkaa lubbuu daa'imaa yookiin kan haadhaa baraaruun hin danda'amne irra ga'uu mala. Kanaaf ergaan koodhumaa dubartoonni hundi gaafa guyyaa ulfaa'uu isaanii baran irraa kaasanii mana yaalaatti hordoffii ulfaa jalqabuu qabu. Hordoffiin yeroo ulfaa lubbuu haadhaaf kan daa'imaa du'aa fi dhukkubarraa ni baraara. Maddan irraa argadhe barruu Dr. Gurmeessaan Koosaarraati. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Daree Show qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee balaqqama yeroo ulfaa jedhu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangammaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif qoodee Andarajjee Firrisaan ture. Ammallee namootni chaanaalii Daree Show haaraa taatan chaanaalii kana subscribe, like fi share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Mata duree haaraaf viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurree nagaan turaa, horaa bulaa deebanaa.